jarjarsaa fincaanii akkasuma infekshinii fincaanii hedduu kan nama gubuu fi namoota hedduu fincaan kan jarjarsan akkasuma ammoo osoo mana fincaanii hin gahin kan keessatti tasa fincaayantu jira kana waliin dhoksinu ficiitii jireenya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo jirra jirtu siniin jedha amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundi keessanuu subscribe like share gochuun turtii gaarii hanga xumuraatti viidiyoo kan koo ilaala itti aansuun warri subscribe gochuun akkasuma yaada keessan naa qooduun na jajjabeessuun na bira dhaabbattan hedduu galatoomaa isiniin jedha warroonni haarayaa taatan amma sirra deebi'ee subscribe hundi keessan like godhaa warri share gochuu dandeettan share godhaa maatii keessan yookiin hiriyoota keessanii qoodaa kan qabadhee dhufe har'a rakkoolee furmaata namoota hedduuti garuu kan hin beekne waan addaatti fakkaachuu mala akkasuma mootuyyuu ni jira kan jedhu isaan keessa deddeebi'ee gaafiitti taha haa ta'u malee garuu namooleen hedduu waan kanaan kan rakkatanii fi akkuma baratame jechuudha sababoolee adda addaa irraa ta'uu ni danda'a sababa dhibee sababa miidhamaa akkasuma mootuyyuu sababa waan hedduu wal ilaallatu infekshinii kalee infekshinii hedduudha jechuudha kanaaf jalqabarratti kan dhiyeeffannu akkuma baratame jechuudha. Namoonni xeenaddaamiin beeyne hin jiru xeenaddaamii mummurree geeffannee yookiin kokkotunnee haaluma argitan kanaan listitti naqna jechuudha. Xeenaddaamiin waan kanaaf gahee hedduu kan qabduu fi akkasuma mootuyyuu faayidaa hedduu kan qabdu xeenaddaamii kennaa ni danfisnaa jechuudha akkuma nama goommana affeelutiitti. Haa ta'u malee xeenaddaamii yeroo danfisnu kana bishaan itti baay'isuu hin qabnu dhama isii jechuudha hedduullee bilcheessuu osoo hin tahin dhama isii akka itti baatu xeenaddaamiin waan hedduuf jechuudha baay'ee faayidaa guddaa kan qabduu fi guyyaa biraa inshaallahu ta'ala kan irraa dubbadhuudha. Namoonni xeenaddaamii hin beekne hin jiru naannoo tokko tokkotti harrittaa waan akkasii waan jedhanii natti fakkaate kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa erga danfisnee geessinee yoo inni xiqqoo qooree yookiin ammoo lash jedhee qabbanaa'ee jedhee dhimbiibnee booda sanii ammoo fooxaa haa ta'uu akkasuma ammoo daa'ibarsii daa'immanii haa ta'uu moodasii dubartii fadamtu haa ta'uu itti naqnee uffata keenya jalaa paantii irratti kan ittiin godhannu jechuudha haaluma markitan kanaanii bishaan xeenaddaamii jechuudha akkasuma immoo bishaan xeenaddaamii kanatti shunkurtis makuu ni dandeenya shunkurtii diimaa bishaan isaa jalaa baafnee xeenaddaamiin walitti maknaa jechuudha. Qabxiin inni lammaffaan timirri faayidaa hedduu kan qabuu fi akkasuma immoo dhibee hedduu irraa kan nu ittisuudha fayyisuullee ni danda'a subhaanallahi rabbii gaditti jechuudha sababaadha. Itti aansee timiraa akkuma argitan kana firii sadii firii isaa wajjin timira wajjin bishaan itti naqnee yookiin ammoo dhodhoosnee distii keessa buusnee bishaan burcuqqoo tokkotti naqna jechuudha. Isallee timirri faayidaan isaa kana jedhee himuu hin danda'u akkasuma immoo himeellee xumuruu hin danda'u. Kanaaf har'a waa'ee namoonni fincaantu na jarjarsa jettaniif karama kanaanii bishaan burcuqqoo tokko distiitti naqna. Distiin kun kan hundayyuu itti danfisnu keessaahu jechuudha waan fuulaa waan qaama saalaa ittiin fayyadamnu guutuu isaatu walumaa galatti foolii urgooftuu nyaata ittiin hojjennu yookiin ammoo qimamii irraa fagaachuu qaba bilisa ta'uu qaba akkasuma ammoo xooshinee goggoyduu of kolchaa isiniin jedha xeenaddaamii goggoyduu qopheeffanna jechuudha kunniin warroota biyya arabaa jiran xeenaddaamii jiituu argachuu waan hin dandeenyeef of kolchaa dogoggora kiyyaa fi xeenaddaamii jiituu waan argachuu hin dandeenyeef xeenaddaamiin goyduun akkuma asiin dura isinii hime mana qorsa aadaa yookiin axxaarraa isa jedhamutti kan argamtuudha jechuudha. Akkasitti argitan kanatti xeenaddaamii goggoyduu fi timira firii sadii jechuudha kunniin warroota biyya ambaa jiranii fi namoonni biyya jirtan ammoo xeenaddaamii jiituu isii kuttaniituma yookiin gabaarraa bittanii dhiitanii danfistanii shunkurtii wajjin qola shunkurtii jechuudha shunkurtii bulleessitanii bishaan shunkurtii wajjin walitti maknanii akka dura dabarsinitti fayyadamtan jechuudha. Kanaaf xeenaddaamii goyduu timira firii sadii mankaa tokko xeenaddaamii mankaa tokko goyduu jechuudha waliin naqna kuni filannoodha wanni isin galuu qabu xeenaddaamii jiituu argattan taananii wanni goyduu isin barbaachisuuf hin jiru jiitutu irra filatamtuudha. Kanaaf warri biyya ambaa jiran xeenaddaamii goyduu malee argachuu hin danda'anii axxaarraa argama. Kanaaf eegas ammoo zayitii zayituun mankaa tokko biyya ambaa waan jiraniif ni argatan jechuudha zayitii zayituunis ni argama timirris ni argama xeenaddaamiilleen akkasuma immoo goyduun ni argamti jechuudha walitti maknee isas ibiddarra kennee danfisna jechuudha hanga xumuraatti viidiyoo ilaaluudhaan irra fayyadamaa
tarii waan kana amma dhabdanis namoota waan kana saaxilamantu jira akkasuma yeroo rafan of jala fincaayantu jira kuni dhibeedha isinii galee miti kanaaf namoonni hedduun waan akkanaa waan hin beekne waan addaatti fakkaachuu mala anana dhukkubu jedhanii viidiyoo bira kutuu malanii kanaaf namoota hedduu kan dhukkubuu fi akkasuma mootuyyuu obboleeyyan kenna waan kana beeknee barannee gaafa namni nu bira dhibame akkasuma mootuyyuu gaafa waan rakkinna addaa tokko nurra gahee jedhe irraa uf wal'aanuu fi akkasuma irraa qusachuu ni dandeenya. Haaluma amma argitan kanaan xeenaddaanii kennaa fi timiraa zayituunaa walitti danfisne jecha kanallee karaan ittiin fayyadamaa karichuma jalqabaa qabdii jalqabaati jechuudha. Inni sadaffaalleen kan argitan jechuudha sadii isinii fidee kan sadaffaa kun faayidaa hedduu kan qabuu fi akkasuma mootuyyuu infekshinii gubaa fincaanillee kan isinirraa hir'isuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala amma argitan kanaanii erga kunis jechuudha timiraa zayituunaa xeenaddaamii goggoyduu walitti danfisnee jenne ni dhimbiibna kanas bishaan isaa qofa jalaa barbaanna jechuudha. Kanaaf namni wanni kun dhiiraafis ni tahaa dubartiifis ni tahaa dhiirri akkamitti godhata jechuun keessaa waan hin oolle uffatuma jalaatitti godhata kan barbaannu xixiinis tahuu hin danda'a fooxaanis tahuu hin danda'a bishaan isaa kana dhimbiibne fooxaa qulqullina qabutti tahuu danda'a akkasuma daayibarsiitti tahuu ni danda'a garuu irra filatamaan osoo daayibarsii yookiin ammoo ittistuu yeroo marsaan laguutti dhufu moodasii shamarran fayyadamtu tahee irra filatamaadha jechuu barbaadetti maaliif jennaaniin qulqullina qaama madaala'iinsaan waan hojjetamee fi akkasuma mootuyyuu wantoota adda addaa jechuudha dhimbiibne erga geessine kun amma daayibarsii daa'immanii gubbarratti na'idha jechuudha jiisnee jechuudha boodasanii ofitti goona yoo jedhu uffata jalaa keessa keenne godhanna jechuudha dubaroonni shamarroota ni galaaf jedhee yaada akkasuma warri dhiiraa ammootu warri isin dhibe itti aansinee ammas burcuqqoo tokko dhiyeeffannaa shunfaa kana hedduu faayidaa isaa dubbadhee jira. Akkasuma mootuyyuu hedduu hojjadhee jira ammas inshaallah ta'ala ni hojjadha shunfaa maankaa xiqqaa lama yookiin maankaa nyaataa guddaa tokko burcuqqootti naqanna jechuudha. Kuni wanni inni isinirraa kun tokkoffaa mootuu fincaan infekshinii fincaanii kan isin gubuu fi akkasuma mootuyyuu sababoolee garaagaraa kalee jechuudha infekshiniin isinitti baay'atu kan isinirraa kutuudha akkuma amma argitan kana bishaan ho'aa itti naqnee galgala bulchinee dhimbiibnee bishaan isaa qofa dhugna jechuudha jira isaa odoon tahin bishaan isaa hedduu fayya qabeessaa fi faayidaa guddaa kan qabu isiniin jedha namoonni galgala itti naquun isinii mijoon yookiin galgala yoo dagattanii ibiddarra danfistanii bishaan isaa jala akkuma shaayii dhuydan jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kun infekshinii hedduu nama gubuu fi akkasuma mootuyyuu fincaan dafee isin jarjarsee isin gubuu kama fincaan hin qabne isinitti tansiisu gaafii keessaniif deebii hedduu fayya qabeessaa fi faayidaa qabuudha kashunfaa kun guyyaa 3 keessatti jijjiiramanii argitanii bishaan sirriitti dhugaa garaa keessan qollatti isiniin jedha akkasuma mootuyyuu guyyatti bishaan heddummeessaa dhugaa obboleeyyan kiyya shamarran mana arabaa hojjettan gaafii kana hedduu kan nagaafattan inshaallahu ta'ala hedduu jechuudha irra deebi'ee isinii himoo osoo hin tahini akkuma baratame hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti horaa bulaa turtii gaarii laayik sabskiraayib gochuun obboleeyyan keessanii qooda laayik godhaa viidiyoo yoo ilaaltan isin jaalladha.